Yawak, yawak, yawak atoromo yadet, atoromo yadet, atoromo yadet. Umanni kuni biyya namaa dhange keessaa keessatti sabbachaa jira. Keessaa keessatti ijoolleen waggaa 20 guunne iddoo tokkotti rashanamaa jirti. Ani umuriin koo gara 70 ta'eera. Takka dhageen beeku. Gizee Haayile Sillaasee mootummaa roobii isaan beeka. Ennaa guddatus guddina isaa fi ennaa dhus nan beeka. Ka wayyaanis argineerra. Wayyaan ishiin jibbinu isaa hunduma argineerra. Kanarra nurra ga'aa jiru kanaan nuti takkaan argine. Oromoo irratti kanarra wayyaaneen dhuguma nu fixxeetti. Jibbineerra qabsoo qeerroo keenyatiin kuma shamaan ijoollee kuma shanjaa jedhu. Kuma shanjaa bichaa miti kuma 20 olitti madaa'e. Haadhallee mandara keessatti kan yaade inni du'e sana wayye. Isa du'e sana wayye. Inni du'e tokkicha dhumee jira. Maatii irraas waa bu'e. Garuu har'a kan mandara keessatti kan namuu hin beekneef kanaadha rakkisaa jiru. Miilli citee, ijji jaamee baadiyyaa Oromoo keessatti lakkoofsan qabu. Kana namni hin beeku. Baay'een keenya beekuu dhiisuu dandeenya. Garuu kuma 20 kan dhiyaate kan madaa'e. Namni garuu 5,000 ishuma deessina. Garuu inni du'ee deessaa wayyaani. Isa madaa'aa maatii isaa rakkisuu mannaa. Kana keessa kan Oromoon jiru. Egaa qabsoon Oromoo inni kubni kun itti dhumee, kubni kun itti madaa'ee har'a ga'e kuni har'a nu jalaa butameera. Hattuun nu butteetti, hattuun nu saamteetti. Hattuun kun yoo argitanii akka tokkotti yoo walii galle. Egaa isin qabsoorra jirtu hundi keessan warra amantirtan kun warra duubatti deebi'ee miti. Warra hundunis qabsooftanii, warra dhaaba kana isa hin geessan lubbuutti hortanii isin geessanii hin beekna. Garuu isinitti waan inni hin qabu, waan isin jedhu, waan isin gorsu hin qabu. Garuu waan tokkoon isin gorsu. Kan nutti dhufaa deemu kan amma tokko isin gorsu otoo hin taane amma sammuu keessa jiru ibsachuu barbaada. Har'a diin nama nurra jiru kun nagaameeti. Diinni nurra jiru Oromoon nama 10 nama 5 miliyoonii tokko har'a yoo dhume namni tokko du'e jedhee nama Oromoodhaa gadduu miti beekaa mootummaan kun miliyoonii tokko yoo har'a dhume maaliifin kaayyoo isaati isa barbaada sitti kolfaasii ajjeessa Oromoo maal jedha bokkaa addaachaa roobuu diina kolfaa sitti dhufu hin amaniinii diina kolfaa lakkaan sitti bakka hamaadha jechaa hamaadha diina akkasii irra nurra jira Oromoo. Diina kana kalaayyootti yoo laalle akkatti wanti yoo laalle baay'ee salphinarra salphinatti deemaa jira. Garuu ijoolleen keenya amma tokko tattaafachaa jirti. Iddoon ishee iddoo har'a geenye kaleessan turre har'a iddoo tokko geenyerra kun qabsoo ilmaan keenyati. Qabsoo aabawoo bobooti. Kanaafi ani waan inni jedhaa jiru inni gara fuulduraatti nurratti bobba'ee akka kuno galana diina nurratti bobbaasee nurratti facaasee nu fichiisaa jiru akka laayyootti amma tokko mo'anne jenna irraan jechuu dandeenya garuu akka laayyootti waan musliitti fakkaate. Kanaaf Oromoon inni iddoo jiru hundumattuu garboomeera. Garbummaa kana Oromoon hin garboomne hin jiru. Oromoon hin garboomne isa garboomsisana yoo ta'e malee hin jiru. Hundumtuu gara Oromoo kan garboomeera. Kiristaanaa ta'u, Musliimii haa ta'u, diinni kan nuti bobba'ee nufitu eminatii keenyaa ni miti. Oromummaa keenyaan. Har'ammoo Oromoon sun Oromoo kan jedhamu maalinni jedhanii waan keessa galchanii Oromummaan baduu isarra jiraa kan jedhan jechaa jiru. Oromummaan eenyummaan kee sirraa qabee baduu sirra jiraa jechaa jiru. Egaa eenyuma Oromoodhaaf fudhatama qabu kan Oromoon fudhatu garuu akka laayyootti waan laalluu miti. Badiin nurratti adeemaa jiru Waaqayyo badii kana keessaa nu haa baasu. Oromoo haa bilisoomsu. Oromoon haa bilisaa'u. Oromoon abbaa biyya isaa haa ta'u. Nuti biyya keenya keessaa qe'ee nama saamuun qe'ee keenya keessatti ilmaan uummanni Oromoo, abbootiin Oromoo, haatoliin Oromoo, qeerroon Oromoo, qarree Oromoo qe'ee keenya keessa salphachaa jira. Akka sa'aa nu qalamaa jirra. Manni keenya takkaa kan hin argine manni nurratti gubachaa jira. Maatiin horii midhaan mana keessatti gubachaa jira. Kan takka argee beeku dhageenya qaba. Umurii koo kanaaf ani isinitti hime. Haadhaan argee kan
yeroo har'aa kana waggaa fureessitti argee jecha yeroo Oromoo bulche jennee baadiyni keenya mannee jala fiigaa ture anillee jala fiigee dhiifa manaa godha takka asumatti hin beeku sammuu koo keessa galchee hin beeku garuu har'a fiig jala fiigan guutan akka Oromootu nu bulcha maqaa sana dhayina iddoo asitti maqaa kana dhooftu kun Oromoodha iddoo kun immoo akkamitti akkas taana waaqaanuu bu'e warra jedhantu ture garuu kun argaa waaqa waan isaan hojjechaa jiran kanaaf obboloota koo isinitti guddisuu har'a Waaqayyo amma tokko guddanneerra badheen gaddaarra barana nuu wayya kan ammoo fiixaan nuuf haa baasu ijoolleen keenya diina shirraantu Waaqayyo diina shirra shi'aansu adda isaanii adda leencaa taasisu diinni isaanii urrii qilleensa keessaa haa ta'u haa faca'u haa badu Waaqayyo kan gubbaan dhufe jalaan isa naa baasu kan jalaan dhufe gubbaan isaa naa baasu haa guddatan olaa deeman haa daraaran haa latan Waaqayyo egaa kan inni hanqisee guutu fayyaa ta'a. Maanguddoonni keenya ta'uu deebi'aa uffata fayyaa ta'a. Lubbuu dheeraa maanguddoo eebbaa ta'a. Ammallee warri ijoollee duu turtu xiqqoo ishee kanatti aansee yaadannoo goonaa. Yaadannoo kun yeroo hundumaa yaadan yeroo wal geenyu wareegamtoota addatti immoo akka Minisootaatti barreen gaddaa jaala tokko dhabnee qabsaa umurii guutuu Jaal Abdallaa isaaniin illee yaadanna. Bara kana immoo jaala cimaa dhabnee hundumti keenya bara dukkanaa sana nama waraana turte jaldursituus yaadanna yeroo tokko naa ka'a. Ibu jalan kenan, itu saya makan dia na. Hati beli semua rumah hadirat. Hati beli semua rumah hadirat. Wawan hadirat. Ero beli semua rumah hadirat. Sapanta rumah hadirat. Ayat rumah hadirat. Yang rumah kami hadirat. Injiban rumah rumah. Ani galatoma asitane faru alaba fi faru goto walid ittifufa sanaboo daa'imman dura dhufa isaanitti fuulduratti siman nama daa'imman keenya. Alaabaa irratti qabatan kana gootu yeroo faaru ulfaata. Itti fufnaa.
alaabaa keenya Finfinnee keessan ni mirmirsina. Alaabaa keenya Finfinnee keessan ni mirmirsina. Tokkummaa uummata Oromoo ni jabeessina. Naannummaaf gantummaa hin diigamnu. Warra naannummaaf gantummaa amantiin uummata Oromoo addaan koo dura ni dhaabbanna. Injifannoon uummata Oromoo. Daa'imman keenya akka kutaan nu gaggeessaa maaloo daa'immanii. waliigallee gartee haasiitti dhugaa maallaqa walii qabne sagalee araada biyyaalessaa akka dhagahamtu nu gootanii waan qabnus kenninee waboo bira ni dhaabbanne. Warri asiitti dhugaa sagalee akka sagalee nu dhagahamtu nu gootan nutis waan qabnu asii namni keessatti hammatu jiru ni radina. Waboo bira ka dhaabbannu. Waboo bira ni dhaabbannu. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Egaa akkuma waliin quba qabnu hoogganoonni ABO ganna 46 dura utuu deemanii shinnii gatti dhuman Oromummaa keenyaan malee amantiin gargar hin baanudhanii silaa carraa hangi tokko keessaa hafuu malu didanii of wareegan waggaa waggaan yaadataa jirra. Maqaa isaanii wal yaadachiisumaaf Jaalle Magarsaa Barii, Jaalle Gadaa Gammadaa, Jaalle Abboomaa Mitifuu, Jaalle Iggazuu Bantii, Jaalle Falmataa yookiin Caccabsaa, Jaalle Irranaa Qacalee, Jaalle Faafam Dooyyoo, Jaalle Marii Galaan, Jaalle Dhaadacha Mul'ataa, Jaalle Dhaadachoo Boruu jedhamu. Jarri kun amantiin addaan hin baanu jedhanii hedduun isaanii amantii musliimaa hordofuu hafuu danda'u turan. Hiriiruu addatti jedhanii guyyaa sanaa kaanetti jirra. Waggaa kana keessa immoo man adda godhu hedduutu dhumaa jira gootan. Goonni Oromoo dhufaa jira sa'aatii kanallee. Hidhaa ni kaan immoo warri qabsoo kana sii ga'e mana hidhaa jira. Mana hidhaa itti nyaatan laatamne bakki isaaniillee kan hin beekamne gidduu jiru. Addatti immoo mootummaa qofaatu hin ta'in mootummaan Amaaraa biyya isaatti leenjifatee biyya hollaa Eertiraatti leenjifatee Oromoo lafarraa duugaa jira. Egaa yeroo kana keessa kabanyee jechuudha waggaa kana. Waa baay'ee nama yaadachiisa. Gara sagantaa keenyaa itti fufuutti deemaa. Namoonni baay'een soomuu yeroodhaaf fixuuf saganteeffanneerraa kanatti aanee kan nu dhiyaatu dhaamsa adda bilisummaa Oromoo irraati. Jaalle Dooktar Raggaasaa Oljirraa itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasaa waltajjii tawwaamaa haasaa gabaabaa nu godhaa. Achi aansee immoo daayireektara boordii keessaa pirezidentii Aadde Laayilaa nu iddoo jirti nu qophoofti. Ammasitti Dooktar Raggaasaan gara waltajjiitti waamna simadhaa. Kamootanii bagaa ayyaana yaadannoo guyyaa goototaa amma waggaa 42ffaa isaatii kanaan nu ga'e waliin haasaa hedduun qabu. Warra walitti himnaa yookaan wal barsiisnaa miti wal yaadachiisnaa. Akkuma jaallatamu nama jedhee bara 1980tti fakkaataa ilmaan Oromoo qaqqaroon yeroo sanatti yeroo dukkaana sana keessatti kireemiin qaroon ilmaan Oromoo dhimma qabsootiif utuu imalanii gara Somaaliyaatti imalanii jaallan 11 guyyaa sanitti dhuma jedha. Egaa guyyaa kana kan adda godhu akkuma yeroo irraa yerootti wal yaadachiisnu amantiin naannoon gargar hin baanu jedhanii gariin isaanii fabarii amantiitiin illee lubbuun hafuu kan danda'an lakkii obbolaan keenya irraa adda hin baanu jedhanii boolla tokkotti awwaalamanii. Inni kun boondiin kun
walitti nu qabeetu waggaa kana hundumaa bu'aa bahii qabsoo kun keessa darbe keessa yeroo itti diinnis keessaas alaas qabsoo kanarratti jaarmiyaa kanarratti guddaa ture low point yeroo ga'ames deebinee kan ittiin ka'aa turre ittiin ka'aas jirru waadaa jaallan kanaa jechuudha. Har'a waggaa 42 ta'e seenaan kun waggoota 42 kana guutummaa isaa immoo qaqqaaliin daran sana caaluu malan qaqqaaliin hedduun maanguddoon dargaggooti dubartooti itti dhumaas geenyerraa kanaadha wal yaadachiisa. Guyyaan goototaa sabni goota hin qabne sabni goota isaa immoo hin kabajne sabni hayyuu isaa immoo hin kabajne saba ta'uu hin danda'u sababii ta'eefi guyyaa gootota Oromoo kabajuun dirqama ta'a jechuudha. Kun bara baraan amma sabni Oromoo amma mootummaan Oromoo jirutti waan itti fufudha. Yaada keessatti amma baatii dhufu yaada beektanii memooriyaal dee jedhaniitu warra demokrasii biyya kanaa fiduudhaaf badhaadhina biyya kanaa fiduudhaaf biyya Ameerikaa guddaa kana tolchuudhaaf nama hedduutu itti dhufe. Dhabumaa ka'ee biyya hin taane biyyi kun utilleetti baqannee dhufnee keessatti ilmaan guddinee keessatti barannee keessatti mooteenya biyya keenyallee qabsoo keenyallee gargaaraa jiru kana biyya gaarii kana namoota hedduutu itti dhufe. Kanaaf akka mootummaatti memooriyaaliin waggaa waggaatti kabajamu. Pirezidantiin aangawooti dhaqaniitu semetrii dhaqu naashinaal semetrii dhaqu dhaqanii yaadatu. Sababiin isaa bakki warra dhaabbanne bakki bareedaan kuni lafee dhiiga isaaniitiin dhufee jedhaniiti. Har'as akka Oromootti ammallee falmataa akka jirruuf sababii jaallan kanaatiin jechuudha. Kanaaf wal yaadachiifna. Inni kaan guyyaan gootota Oromoo ayyaana jaarmiyaa tokko duwwaa miti. Ayyaana saba Oromooti. Saba Oromoo biyya Oromoo guutummaa isaatu dirqamatti qaba. Mirgasitti qaba guyyaa gootota kabajuudhaaf jechuudha. Garuu legasiin isaa hundeen isaa guyyaan kun guyyaa goototaa ta'ee bara baraan gara fuulduraatti seenaa keessatti kabajamuuf jalqaba kan wixinee adda bilisummaa Oromoo sababii tureef kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo jaarmiyaa kana iji Oromoo jaarmiyaa kana duwwaa sababii tureef yeroo sanatti harrasaanaan warri wixinee adda bilisummaa Oromoo sababii ta'eef yeroo irraa yerootti adda bilisummaa Oromootti waltajjii qopheessaa addunyaa maratti ni argina. Gaaffileen tokko nutti ka'u maalii fi kunoo qajaaramanti gootota Oromoo kan Oromoo hundaati maalii adda bilisummaa Oromoo duwwaa akka jedhu yeroo baay'ee ni ka'a ture. Ka'aa ture gaaffii sirriidha. Nutis akka adda bilisummaa Oromootti guyyaan kun guyyaa saba Oromoo sababii ta'e hawaasni Oromoo kan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'es kan hin ta'inis kan siyaasaa kan keessa hin jirre namni Oromoo ta'e bifa waaltaa kun guyyaa goototaa kabajuu qaba ka jedhu adda bilisummaa Oromoo baroota 10 irraa nan yaadadha. Hawaasa Oromoof siivik organizeeshiniitti kenna kan jiru yaadnee turre inni kun wal qabachuu sababii hin danda'iniif qaamni konsistantli dhaabbataadhaan bifa dhaabbataadhaan caasaan isaa guyyaa tokko kan jiru hojii qabsoo kanaa oofaa jiru adda bilisummaa Oromoo sababii ta'e ammallee ofitti fudhatee jaarmiyaan kuni waggaa waggaan akka bifa waaltaa ta'e tokkoon akka inni kabajameetti fufu kan bira dhaabni kun malee guyyaan goototaa kan jaarmiyaa tokkoon kan Oromoo hundaati. Gara fuulduraatti mootummaa Oromootu fudhata. Paartiitu hin ta'in mootummaa Oromootu fudhata. Hojii kana legasiin guyyaa goototaa kabajuu legasiin guyyaa kana tolchuu kan adda bilisummaa Oromoo sababii ta'e ammallee itti gaafatamummaa kana irratti itti fufee jira malee ka jaarmiyaa tokkooti jechuu miti. Akkuma sila isin jedhe memooriyaal deeyii kan United States biyya Ameerikaati malee kan Republican Party and Democratic Party miti. Eenyutu amma pirezidentii White House keessa jiraatu jiruudhaan hin deemu guyyaan gootota biyya kana fakkeenyaaf. Nutis akka Oromootti gara fuulduraatti isa kana kan nuti godhan jechuudha. Akkasitti Oromoon akka dubbatu barbaanna. Amma sabni keenya wal qabatee mootummaan Oromoo uumamee guutummaa akka sabaatti immoo akka overteekii godhutti ammallee adda bilisummaa Oromoo guyyaa kanaa fi guyyoota akkasii kana itti fufee itti gaafatamaa fudhatee bifa waaltaa ta'een ammallee saba Oromoof hawaasa Oromoof waamicha godhee kabajuu itti fufne jechuudha. Yoo Rabbi jedhe mootummaan Oromoo yeroo dhiyootti dhufa kan mootummaa Oromoo tokko ta'e godhu tajaajilaa kaanii maanguddootis lammii yaadachiisaniiru yeroo har'aa kana yeroo guyyaa goototaa waggaa 42ffaa guyyaa gootota Oromoo kabajuu kanatti yeroo addaa keessatti kan nuti kabajaa jirru yeroo addaa kan godhu akkuma isiniin jedhee kan jaallan 11 kanaan jalqabame isa duras tureera of course bara Maccaaf Tuulamaa keessaa maanguddooti keenya beektoti keenya
naannoo hundarraa walitti dhufanii Pan Oromoo Movement jalqaba warri jalqabe akkuma kanaatti hidhaadhaan ajjechaadhaan kan isaan darbanii dararamaan kan isaan darbanii har'a gurmoofnee bifa kanaan galfata isaan nutti kennan itti fufsiisuu danda'u keenyatti waan inni nutti boonnudha. Ammoo baroota kana hundumaa ajjechaan nurraan dhaabbanne saba keenya irraan dhaabbanne qaroo beekatu dhume guyyaa lamaan sadan kanaaf maas miidiyaan sooshaal miidiyaa kan inni ilaala. Namuu nama beeku akka hiriyaatti akka maatiitti akka walitti dhiyaatutti waggoota 27 darban bara wayyaanii keessa ijoollee qaroo dhabne hiriyoota keenya akka ta'an ijoollee yuunivarsiitii fi waggaa miidhaa nyaatiin mallattoo of saggaban namuu akkuma beekutti baase nama beeku yaada nama yaadatu piikcharii isaa baasaa jechuudha. Yoo kana gochuutti fufne feerii sababii taanee fi irraa dhaabbannee jechuudha. Dur maal goonaa maqaa goototaa meetarreessaa jedhameetu akkasitti kabajna ture waan kanarraa ni dhaabbanne. Kan yaadatan hedduutu jira. Kanaaf namni guyyaa tokko gabbayee qabsoo kanaaf saba Oromoodhaaf biyya saba Oromootiif gabbayee miidhame goota keenya sababii ta'eef indiscriminately isa maqaa beenu duwwaa kan nuti hin beekne kan nuti fuula beekne kan nuti maqaa beekne kumaatamatti akka baheetti hafeera isaan kana kabajnaa jechuudha. Kanaaf ka beenu duwwaa tun ta'in ka fuula beenu ka maqaa beenu tun ta'in duwwaa tun ta'in kanneen hedduun hanga irraatti dhumaa jiru. Yeroo ammaa kanatti immoo mootummaan faashistii PP ofiin jedhu irraa haftee EPRDF duriitiin ni beektu saba keenya saba Oromoo isa magaalaa jiru irrattis isa daggalaa falmatu irrattis hunduma irratti indiscriminately waraana labsee jira. Kana quba qabdu. Aangawooti OPDO, aangawooti PP baatii jaarraa waggaa kana guutuu keessaa yeroo walgahii godhatan qurxummicha qabuudhaaf galaana gogsuu kan jedhu dhaadannoo sana kan of keessatti haasaa turan amma seera mootummaa waaltaa seera PP godhanii Oromoo irratti lola labsaniiru. Lolli labsame kuni isaan maqaa adda addaatti kennu lolli kun garuu lola Oromoo irratti labsame. Waboo waraana bilisummaa Oromoo balleessina. Ka jedhuun Oromoo irratti duudha sanyii dhugaa bananii haala akkasii keessatti kan nuti kabajaa jirru jechuudha. Mootummaan kun mootummaa sammuu hin qabne kan hattoota kan ofii jiraachuudhaaf walitti qabame namoota akkasii walitti qabaniiti kan isaan saba keenya hiraarsaa jiranii ammatti aangoon isaan harka jira ammatti miilitariin isaan harka jira ammatti ekonomii baankii intarpiraayizii gurguddaa isaantu qabatee jira ammatti aangoo qabu saba keenya irratti humna ittiin duulan qabu jechuudha. Garuu kontiradikshinii isaanii beekan wabootti duulu jechuudha uummata Oromoo irratti duulu jechuudha. Sababiin isaa waboo fi uummata Oromoo adda addummaa qabu. Waboo kan isaan moo dadhabanii fi waraanni kun waraana Oromooti waraana sabaati saba keessa jiraata uummata isaa keessa jiraata jedhan isaan qurxummiin bishaan keessa jiraata. Amma bishaan kun jirutti qurxummiin hin baduu hin danda'u. Bishaan immoo galaana gogsuu immoo hin danda'amu. Haala akkasitti haala kanatti nu qabajee jira sababii ta'eef yeroo ammaa kana keessatti lola biyya lafarratti dhaga'amee hin beekne mootummaan kun saba Oromoo addatti baasee saba Oromoo irratti lola labsee jira. Haala kana keessatti namni hedduu wareegamaa jira. Wareegamuufis deemaa. Haa ta'u garuu dirqamni keenya inni guddaan yeroo guyyaa kana yaadannutti yeroo guyyaa kana kabajnutti falmii kana itti fufuudhaaf keessa keenyatti yeroo itti waadaa keenya haaromsinuudhaaf jechuudha. Kanaaf falmii kana bifa fedheen itti fufnaa. Addi bilisummaa Oromoo Awaaru waboo naa mo'u injifannoo uummata Oromoof. Saya galatoomii Dr. Raggaasaa jetti nu deebi'aa nu simadhaa. Ulfaadhaa kanatti aansee dura teessuu yookiin pirezidentii daayireektara waldaa hawaasa Oromoo Adde Leelaa Abbaa Waariin gara waltajjiitti waamaa naa simadhaa. Kafirtamii wayyaa lakkoofsisuu qabnu garuu har'a geenyeerra hundi keessanuu baga geessanii
akka murateessuu waldaa hawaasaa Oromootti hadha waan jechuu barbaadu gootonni keenya hadha kabajaa jirru kuni dhaabaa fi miti kan du'ani Oromoo turan achiin booda dhaaba ta'an sila hadha hawaasa guutuutiin asitti kabajamuu qaba ture dhugumatti. Akka duraan Dr. Rakkaasan jedhetti sagantaan kun sila sagantaa hawaasaati malee kan dhaabaatti miti. Hopefully fuulduraatti jijjiirama jedheen hawaa. Biyya keessatti Oromoonni waliigalaan waliin dhufanii waliin guyyaadhaa kabajan abaa'oo qofaa miti. Uummanni keenya gaafas wareegamanii abaa'ummaa miti Oromummaa wareegamanii amantaadhaan miti. Adda nun qooddanu nu Oromoodhaa kaayyoo Oromoo bilisoomsuudhaaf baane jedhanii waliin du'an malee abaa'oo qofaaf miti amantaadhaaf miti. Kuni silaa waggaa 42 nun eessisu ture Oromoo tokko ta'ee sagalee tokko ta'ee deemuudhaaf. Haddas waan isaanii haasofna garuu hojiirran oolchine oolchuufis deemaa jiru waaqni nu gargaaru malee. Waggaa waggaadhaan waanuma hundumaa kabajaa oole. Wal yaadachiifne yaa dhugaadhaan namoota wareegamanii yaadachuun hadha silaa guyyaa akkasii wal geenyee kan darbe kanaaf hundirri keenya maal fakkaata waliin jechuu qabna ture. Akkamitti waan badee qajeelchine wal dhageenye kaayyoo keenya ganamaa sana Oromiyaa bilisoomsuu Oromoo uummata keenya bilisoomsuu akkamiin wal qabannee deemuu dandeenya. Jannee sila haaromfannee jabaannee deemuu qabnudha guyyaan kun. Yooma akkas ta'a Rabbi nu gargaaru. Inuma ta'a garuu. Abbaan fedhe keessaa harca'ee deemullee gingilchamee ba'ullee bilisoomuu keenya hin oolu. Isuma xinnoo kaayyoo xiicceetu waa gochuu danda'a. Nama kaayyoo qabutu bakka ga'uu danda'a. Olii gadi yoo raafamne illee eessaan hin geenye. Kuni beekamaadha. Jara kanaatuyyuu nu sakaalaa deemaa jiru. Kan akkasii immoo yoo of keessaa hin baane. Oromoon hamma accountability waa balleessitee tasi karaa sirriirra hin jirtu waliin jechuu amma jalqabnutti eessayyuu ga'uuf hin deemnu jara keenya. Mee haa jalqabnu kana. Wal jalatti wal qabu haa dhiifnu. Uummanni keenya meeqa irratti dhumaa jira, hidhamaa jira, dararamaa jira. Yoom nurraa dhaabbata? Ati diinaa nurraa dhaabbatu maaliif obboleessa hin taane, haadha hin taane, abbaa hin taane? Karaa sirriirra hin jirtu nurraa bahe. Hawaasa kana keessaa nurraa ta'a. Yoo hin jenne, yoo waliin deemnee teenyee nyaanna ta'e, yoo bo'oo isaanii deemna ta'e, yoo cidha isaanii deemna ta'e, bor maaliif nu keessaa of eeggachuu danda'u? Gaafa du'amu yoo lalisna ta'e, goota goona ta'e, maaliif dhumni isaa eessa? Oromoon kanaaf nama tokkotu maaliif piipii taatanii, maaliif uummata kana deeggartanii, bor maal taatu jennaan Oromoon hin irraanfata yoo dhufnee hin jiraanne jedha. Exactly, that's what's happening. Maaltu isaan rakkee haddaa garaa guuttatanii jiraatu. Mana caccabdu yookaan lafa mana itti ijaarrachuu hin dandeenye argatu maqaatti ba'u borillee yoo dhufan nu caalaa jiraatu. Noomaan jennuun hamma yoomiitti. Maal kakuu irbuu sana yeroo hundumaa irbuu kana gaafa kaafnee irbuu seennee irbuu irraa haasofnu hojiirra yoo oolchine maali hojiinsa? Maali bu'aansa? Maali yoom jijjiiramna yaa jara? Nu ga'e waggaa 45 waggaa lamaammaa waggaa 80 yoo nuti ta'eera because double ajjeechaan hidhaan sanuu Oromoodhaan. Meequmti keenya as jirruyyuu irbuma kanaayyuu kaafne warroota diinaa waliin hojjetanu kana isin beenu nurraa deema yookaan dhaabbadhaa nutti deebi'a. Yoo jenne nu ofirraa yoo jalqabne inni kaanillee kana waa gochuu danda'a.
gaafas illee Oromoo kaayyoo isaa kan namaati. Kaayyoo yoo qabaanne namaan sakkalamu nama jala deemuu gaafa dhaabnu bilisummaan nu dhufti bara. San dhaabbachuu danda'uu qaba. Abbaan fedhee waan fedhe haa godhu mirga qaba. Garuu bilisummaa keenya irratti kanarratti wanta jechuu hin dandeenyu. Kana beekannee deemuu danda'uu qabna jala keenya. Kaayyoo keenya ganamaa kana baay'een keenya amma dhaabaa baay'een keenya amma miseensa dhaabaa turre kakanneerra waan keessa waan baay'ee keessa darbineerra. Garuu kakuu sana akka kakuutti illee hin laalu namni baay'ee. Nama tokkotu eeggatu Wednesday nama wayii tokkooti ituma haasofnu ani bara miseensa dhaabaa ture. Bara duraanii akkasii nu kakachiisanii jaal bultuun taana durataa duraaniitu lafee kanamaa haa ta'u kamaalee haa ta'u qabsiisee na kakachiisee jira. Amma itti waan fe'e ta'e jira. Ani dhaaba keessaa baay'een ta'a malee abaa'utti illee waan jedhu Oromoo irratti waan jedhu maaliif lafeen sun na waraanaa natti fakkaataa jira. Maaliif namni hundi kanatti hin fakkaatu garuu? Lafeefni dhiigni gootonni keenya kan amma wanaa faca'aa jiru, amma cabaa jiru, amma waan meeqa ta'aa jiru xiqqoositu nutti dhaga'ame kun hundi hin jiru ture. Kun keessaayyuu miseensota dhaabaa kakatanii dhugaadhaan seenan gaafa asii fi achi deemanii dhaaba adda addaa wanta jedhan lafee miti aroon waan akka taanu rabbiitu beekaa rafanii bulaniiyyuu ani baay'ee natti dhaga'ama dhugaa. Kanaafuu guyyaan addaa guyyaa uummata keenya gootota keenya wareegamanii yaadanne fuulduraaf immoo eessa deemna maal goona kakuu keenya haaromsinee ka deemnu jechuudha. Kanatti barachuu danda'uu qabna. Maqaa dhaabaatiin haasaan jiru ani hawaasa bakka bu'eenaas jira akka Oromootti Oromoon akka hamma bilisoomsuu rakkina keessaa hamma baanutti tokko keenya falmattoota taanii dhaaba jalatti ta'uu qabu. Falmattoota haqaa taanii falmattoota waraana taanii jiraachuu deemuu danda'uu qabna. Amaanaa hundi keenyaa bakka jirrutti waan kana ilaallu callifnee boonyee motaa'uu hin qabu. Nullee gabrummaa ofirratti fageessaa yoo dheeressaa jira numa kanatu kana godhaa jira. Yeroo hundumaa kana jiraachuu hin qabu. Gaafa kaayyoo sana jala deemnu gaafa accountability walitti himnee wal dhowwinee wal sirreessinee deemnu qabsoon bilisummaan gabaabbataa deemti. Rabbi immoo kana achiin nu haa ga'u galatoomaa. Adde Leilaa baay'ee galateeffadha maanuun as maqaarra deebi'aa. Baay'ee galatoomaa Adde Leilaan waa hedduu nu yaadachiiste irra deebi'uu hin barbaachisu. Waggaa 10 dura itti gaafatamaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Abbaa Caalaa turanii waan guyyaa goototaa kanaa hawaasni haa geggeessu jedhanii Asmaraarraa bakka hawaasni Oromoo jiru maratti xalaa barreessan. Xalaa kanaanii hawaasni waldaan hawaasaa fudhatee haa geggeessu jennee warri miseensaallee of qusannee ture. Garuu itti fufuu dadhabnaan guyyaan kun hafuurra jenneetti deebineetti seenne. Ammas guyyaa Rabbi jedhe hawaasni nu harkaa fuudhee geggeessa jennee abdii qabna. Abdii kutannee hin beeknu. Gama kaaniin akka dhuunfaa kootti waldaa hawaasa keenyaa haa jabeeffanne. Yoo waldaa hawaasaa jabeeffanne Oromoon jabaata. Yoo waldaa hawaasa keenyaa PPF gadhiifne qabsoo keenyatu bada laafa walirratti galagalla. Waldaa hawaasa keenyaa haa jabeeffanne. Kanatti aansee waraana duraanii gootowwan duraanii isinii dhiyeessina tarreedhaanii
jarri kun bara dukkanaa bara namni waan beekne warra qawwee baatee waboo ijaaredha. Maqaa isaanii isinii waamaa isin asoosiifna as jidduutti yoo mijateef waraana har'a jirullee quunnamnee turre eda galgala hin dhiyaanna jedhaniiru wal bukkee qabsiifnee dhiyeessuuf warra har'aaf warra duraanii jechuudha. Garuu amma immoo GPS'n citee jira. Haalli biyya keessa waraanarra jiru achi halkanidha. Yoo rakkoon dhuftu hin buqqisu baatirii irraa buqqisu jaalli kana duukaa bu'ee hordofaa jiru jira. Yoo inni mijateef isaanillee wal bira haasofsiifnaa jechuudha. Yoo sana ta'uu baate warruma asiitu haasa'uuf deema. Amma dursinee biyya fagoorraa ajajaa waraanaa kan turte kan marti keenya beeku isteeta biraarraa kan mana hidhaa lixxeellee mana hidhaatti an oromummaa isaa gate oromoo gootee kan baafte kan leenjifte waraana sodaate goota kan doofe kan qaroomsite jaalle asliitu haasaa nuu godhaa bilbilaan gootii waliin haa dhaggeeffatu. Now, also, okay. Galatoma ufada guyyaa kana bareessi diintee guyyaa gootota yeroo kabajnu maaliif kabajnaanis gaariidha. Waan isaa irra wareegaman sana immoo galmaan gahuuf hangafna qabeenya tattaaffiif jira jennee itis keenya irtuus keenyaa saaroofannu jechuudha. Dhugaadha jaallan shinii gatti dhuman namni godhatattan achi dhume san akka nuti waliin jiraan sabni Oromoo tokko ta'uu isaa garsiise. Wanni sana achitti hin dhaabbanne maali bishoontutti carraasanii murate guyyaa irreechaatis. Waa'ee fakkii ta'uu dandeenya akka Oromoo takka taatu kan godhe warra kana. Eeggootawwan calii calaqqoo harma muraasnolee raayyaa bakka hedduutti wareegaman kan hunda fudhatameeti. Wanni kun guyyaa isaan wareegaman irratti hammurtaa'e diinni qabsoo adda bilisummaa Oromootu dhiigaan diina waalee kana keessaa lafee obboleeyyan keessanii lafee abbootii keessanii lafee ilmaan keessanii meeqaatanii jira ni beektanii ni beektan dirree dhiharraa qora lammaffaa aabaa'oo gaafa sirni guyyaan goototaa kun murtaa'e kana murteessuuf dirree dhiharraa dhufan warra akka jaalgabbisaa muraasni tokko namni irraa gurguruu ayyaanaatiif bissii jaalannee bissii qofa biyya waalee isaa keessatti hafa. Muraasa tokko jechuun warra nama seerii takka nama 15 qabdi kumaandaroota murtii isaanii. Jaalgabbisaa jechuun jalqabaaf asoosaa seenee dha'e mataan isaa irra eessa jira? Biyya waalee keessa jira. Maaltu tokko nuti tokko agarsiisu irraa qabsoo adda bilisummaa Oromoo abbaan fedhe gargaree bulchuuf godhe hojii bifa cittaatu maaliif irbuutanaa jira? Qabsoon turii fi waraanni turii fi abaa fudhataatti jiraate lafee tanaatu eega. Gaafa san gaafa lamada harka diinaa mudadhee siituu bilisa baasaa yaa'anii abdi qophee wareegamee jira seenaa na yaadatu warruma kana keessa lakkaa'amu. Warra kaan ammoo maqaa dhuunfadhu doktoroota na gargaare hariyaafa harkaadha baasee qabsoo bilisummaa kana yeroo tana Israa'eel hidhaa kana qofa hidhaa darbii keessatti hidhamee jira.
Arresi maqaan kaasuus qaasin jirtu isillee barbaada keenyatti jijjigaa dhufte jalluutii turtee qabsoo keessatti wareegama qabsoon adda bilisummaa Oromoo kafalee arra alaabaa qaamnaa Amaara nu nyaachuu deemu kanaan haa addaan nu baasuu nu godhanii lubbuu kumaatamaan biliyoonaan irratti qaxalamteetu arra nuu fi Amaarri akka tokko taane duniyaa irratti habashaa wajjumaanuu waan gabroonfataa wajjin akka adda nu baase adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo yeroo hunda hadoottii isaa kaayoo isaa uummata kiyya bilisa baasuuf jechaa turellee jechenni jechaa turellee arra homa booyaachisa hundi isaanii. Adda bilisummaa Oromoo waan godhuu fi waan saba isaatiif baheef hojii isaa saba isaa waan taate tokko tokkotti beekaa jechuudha. Kanaaf dhaaba kana anammallee dhalaafillee isinumaan qaba saba kiyya. Abbaafillee isinumaan qaba. Obboleeyyaniifillee isinumaan qaba. Mee waan dabre hunda waan adda bilisummaa Oromoo jedhu hunda yaadadhaati waan irra keessa jirus yaadadhaa. Dhaabsilee isin dhaamu kaayoo tana qofa jabeeffadha. Kaayoo tana jala tokko taanu malee arra diinni kalee kaayoo hamanaa baadheessa arraan tana kunuun gaggeeraraa jira. Dubartii keenya meeqa ilmoo garaa baqeessanii waliin hidhaa jiran. Saba akkanaati. Saba arraan tanallee afaan tokko dubbanne. Arraan tana biliyoonaan hidhachiisuu qabna. Hidhachiisuu ammoo dandeenya akka dandeenyus garsiifnee jirra. Gaafa qabsoota dabar namni hundi irraa baqate hanga murtaa'ee jiraachise alhamdulillah arra abbaa waraanaa taate Oromoo. Waraana Oromoo jedhanii arra. Isittiin gammada dhaaba kiyyattis ni boona. Ciccitoota miseensota adda bilisummaa Oromoo kanattis ni boona. Kanaaf ani sirra beekeetiin garuu giseen arraatan hin booyu. Waan hin boonyeef lolachaa jirra. Falmachaa jirra. Miseensota adda bilisummaa Oromoo ciccitoota xixiqqoo sana galateeffachuun fedha galatooma hojii gootanii boqonnaa qabu. Arra qabsoon ammoo tasabaati. Sabni kun arraan tana tuttuyyee fi qaamne nuti biyyi teenya Oromiyaa jenne garuu Oromoon gaafa Afrikaa keessatti akka hin jiraanne beekaa jirru kudhaan gosa irra qabannaan ammallee irra jiru isaanii amma yeroo ammaa keessatti Oromiyaan hin jirtu. Wanni Oromiyaa jan hin jirtu. Afaaniif Oromiyaa jan malee wanni Oromiyaa jan hin jirtu Itoophiyaa dullatti deebitee jirti. Arra garuu harka wal qabannee afaan tokko taanee gargar deemuu dhiifnee osoo wal jibbinullee taatu walitti dhiibachaa galmaan gahuun dirqama saba kanaati. Qabsoota nani tilmaama malee adda bilisummaa Oromoo ni taraara. Tilmaama qaceelfama kanaaf malee qabsoon tasabaati. Arra sabni maal keessa jira afaan keessanii arra waan takkaan dhagee miidiyaa Tigraay warra Tigraay keessatti afaan Tigraay keessatti Finfinnee keessatti afaan Tigraay haasawuu dhorkaadhaa jira. Itti aanee afaan Oromootu Oromiyaa keessatti haasawuu dhorkaa ta'uu dhufu. Laala. Ammoo bakkuma Itoophiyaa saniinuu. Kanaaf yaa saba akkaataan nuti itti jirru haalli godhaa jiru dhugaadha haala durirra hedduu wayyaadha hedduu fooyyaadha ammoo gahaa miti. Nuti namni qacaleen irraa du'aa jirtu namni daa'imni irraa du'aa jiru goota nuu lolu dhabde sabni goota loluuf qabu mataa ol qabatee goota isaati siifii jira jechuu qaba. Humna keenyaa fi dhaaba keenya jabeeffannee waan dhufu hundaafuu dhumnee dhabamuu qaba. Alaahillee gallee dhumnee dhabamuu qaba. Dafdarridii fi daa'imman haa hafatu. Dhugoonsini namni onnee hin qabne namaa miti. Namni saba isaatiin hadoonni sabaan nama tokko dhuunfatti illee namaa miti namni saba. Kanaafuu jabaachuu qabna. Haalli ammaan tana sabni Oromoo labsi lolli Oromoo irratti labsame biyya abbaa isaa irratti Finfinnee qofaan hin jenne Wallagga keessanii miti Harar keessanii Baalee keessatti yoo taatellee gaafa maarree isa irraa dhufan nageellee Booranaatu ta'isaniiti isin jira. Guutuu keessan ganaa manatti isin danda'uu ta'a. Mee saba kiyya tokko haa taanu
Gaafa bilisoofte hulaa keenya balbala keenya cufannee atakkana ulee foonii fi nama dhukkubsitu nama na tolchitu. Jarri kun saba wallaalaa dooqaa saba amaaraa jedhanii saba akkana horii hayyuu qabne haa tokko hin qabne haa tokko keessaa gajjaa jechuun hin qabne. Saba kanaan agar. Viidiyoon bitamtuun isaan sanuu shakkiin qaba. Ilmaan Oromoo geessitee jirre shantee poolisii Oromiyaa baana san. Saree du'ee kabajaa kennineef. Saree du'ee. Saba kanaa saba Oromoo guddaa kana bakka buunee jira. Kanaafuu waa hedduun isinit dheeressee gizee kana yaadannu warra qayyaatu dagaa dubartoota shamarran keessaa warra kajootee bareedduu warra kajaansaartuu. Arralee obboleettii keenya jaalateenya tatti nurraa dabalamtu taqawwee dhawuu nu barsiifte dursituu warra kanaa dhabne bara kana keessatti illee qabsaa'ota jajjaboo dhabne galiin isaanii yaada isaanii san bakkaan dhoofamuu eeguu teenya haaromfachuu qabnaa harka wal qabachuu qabnaa haasaa wal isinitti dheeressee rabbi hora keenya haa deebisu diddee sanurraa dabarsiisee. Wala garraa minisootaati yaa'idduun isin yaadee jabaadhaa hojjedhaa woboo teenya bira rabbi haa dhaabbatu qeyroo teenya bira rabbi haa dhaabbatu qeyra habaabin rabbi haa kennuu fi miseensota adda bilisummaa Oromoo immoo hedduu galateeffadhaa hedduu gootawwan hedduutu ammallee jira hedduu dalagu taa'u jabaadhaan isin ja'a galatooma injifannoon ta'uu booti adda bilisummaa Oromooti. Gaaliyaasili atillee galatoomi yeroon dhumaan jajjabeessitaa siilaalee nama baay'ee jabaataa faana kee bu'uu fi carraaqaa akkanuma yeroon dhumaa qaamaan argamtee qaamaan yoo qaamaan argamuu dhabde immoo sagaleen akka nu duukaa taatu gama keenya waadaa nu siif seennaa atillee akka waadaa qabdu hin beekna ulfaadhu fayyaa ta'ii ergaa kee qaqqabeeraa sagalee kee dhaga'eera namni qilleensarrallee oolaa jira. Dhaloota hedduutti dhaga'ee waan ati turte sana si harkaa fuudhaa jira jabaadhuu fuuldura ba'aa qabsoon geessii jedha sumaan. Galatooma ulfaadhaa anis imaanaa qabsuma kanaan isinitti fadha. Ayyee asitti aansee gaa warra dur bara dukkanaa sana qawwee dha'ee diina kuffiisee akka qabsoon kun arra geessu godhe keessaa nama lama qabna kanafe dura jaallatuchoo roobaaf hin kenna jaallatuchoo baay'een keessan beektu waraana bilisummaa Oromoodha umurii guutuu qabsaa'aadha jaallatuchoo as nu kottu. Akkam jirtan? Galatooma. Wala fayyaa jaagaa. Silaa sirba deddeebina bara maatara. Seeruma walii gaddachiisu wal baraatichiisu malee waa walirraa fayyadee miti. Gabaabseetumaan waan dabale. Kanatti wal arguun keenyallee waa guddaadha galatooma. Arani lubbuun jiraannee asitti singiltutti argamu xiyyaa hedduudhaan itti gammada. Haalli ani kanuma bilisoometti iflaala. Bilisummaan dura jalqaba Oromoon qabsoo Oromoo qabsaa'ota harkaa fuutee yaadarra kannattee jalaa fuutee gaggeessu tokko. Lammaffaa dhalli Oromoo kan jenereeshinii amma jiran qabsoo manguddoo harkaa fuutee oomishaa jiraachuudhaa jettu akka bilisaatti na laachisaa jechuudha. Gabaabseetti waan dabre haasa jaalladhi qabsoota wareegaman jaallan bakka takka wareegaman guyyaa tokko sa'aata daqiiqaa keessa wareegaman san akka
ولقبوا أبصار أرموتي أبصار أرمو خن إيجا من اللي كانوا أرمو قبلهم الرجال قبل هذا الرجال فودرا اللي خد وريجا متاو خولت تكابيت وريجا من جالس كنابو خبط تخافني جالنا بويا جالني يني إنسان خبط بكتا كتير ما خبط تقول أبو خاف نمله وريجا توني إنسان خبط يجودان أنا أرمو تجيو بتجاري وريجا تي أقدر بسمع أرمو تي تك أبصو أنا وجالنا كنا هو أساوات سالين خبط جي وري لابا أنا كم أفهم كوني سبب الران خياتي سبب نزار ورا أنا ملء أن هو جنوبه أن كيس جرا جنوبه مال تاج ورجوتو غافي كتيخا أو سوالو رمو متورو موتي وريجا ملء أدب السما رمو أبى تكتشف منو وريجا أنا لو تجيو بتورو مو بريدا kalau pada awal itu berfacur berbagai, karena berarti jalan sendiri tak makai sewari berarti man, anda malu pura aja loh sama kita man. Jero sampai setujukan ham tujukan asal, orang mau tu timbe itu. Jero masan, jualnya nama jago. Asal ini mau dibalik apa? Menurut Verosan. Orang jalan waris asal Afgan lagi apa tu orang mau mana? Waris ifat orang mau tu sambil berlalu pun orang marah halamnya tu. Jualnya sama malu sekali kita ni mana? Orang mau tahu kufurnya ni. Haiduran semali kenan, haira waya hati koyra damma kamu itu lam misai mati itu. Khana Islam ini, khana kotor ini, khana umbe orang tuan. Karena waya itu, buat sesak kamu saya mati itu. Aceh itu rega masam. Aceh itu absurd sekali. Hayone orang فبورنا إيه أبصر بورنا كيسا أبصر أرمو الباس ماله أرمو ديري رجل تكبصر كيسا ماله هاورا كسي هيوتا كسي كارو كسي تدابودن دينيس أرمو تين أكان itu أرمو تين كيسا وان تراني أبرام داور شيء bahasa sama lokalnya kan Silayo Oromo nakit ese or buti se Silayo anak anak isam kesa gede se ije ya kan Yero san kesa karo kasih damun hawasa kayaknya kan hinggir kesa tahudah itu karo kasih we itu sanif damne garuk absor salisan bakat damne nubira de mati buya saji kesa ti warga berkasih lagi, amat halam apa mau murah apa betul, amat halam apa, warga besar ini, misalnya stok kok orang kamu tu, organ mana, organ ni orang ni, ibu bakal apa tu, organ rumah orang itu, warga samu, kayos, samu sari kaya kayos lah bagi tu fi. Warna kayu terkait itu, turaya juga rumasan. Warna karena tanah ganan ini, topian yang besar. Dia rosan samu sana kayak topian milik. Terbeka. Dia boleh kesat orang balik. Ada semua orang mau kan sosok kutek. Warna kayu lah mungkap. Hinggil sampai ada coba aja, bahas. Oh, amat kalau mau buat apa itu? Kamu tu kondi fanya apa saja? Aku semua orang mau jirat saja, erosan. Guyam ti mameu, semua ferla juga dapat.
waardiyaa qabachuu dadhabe. Naasuu jechuudha. Jara san dhabuu irratti. Egaa amata lama taa'ee kaayoon isaan deemaniifis oofisni maqdashoo fi hargeessattis banamee diigamee ammaas deebi'ee goota hobbaasii achi ture. Ziyaa barreen ammaas deebi'ee oofisa keenya diige cufe booda deegamee nuti himamee jechuudha. Eega dhaabni tasgabbaa'ee jechuudha. Hoogganninis dhalatee bakka bu'ee booda alaa fi keessaa walitti. Yeroo isa quunnamtiinis akka ammaa kanaa nuti jala ta'e. Baatii sadii baatee waraanaan dhiyaa jiru. Baatii jalti wal quunnamuu turre. Baatii jalti. Hamaqtashaa jiru. Haala jiru. Amata fatti wal quunnamaa turre. Kan magaalaa jiru, kan baadiyyaa jiru, kan bosona jiru. Wal quunnamtiin akka malee hammaatee ture jechuudha. Labsi afaan kana mootummaan piippiin irratti baase kuni Mangistuu Hayilamaariyaam dura baasee ture. Hasasaa mitii jee dura baase. Hasasaa mitii waliin. Hasasaa mitii jechuun kan mitii illee sakatta'u jechuudha. Nama bira kutee. Balleessuu hin dandeenya bilisummaa Oromoo. Kana dhiise kana ho'iboo badii bira hundee barjaa. Qabsoon Oromoo achirraa ka'e. Warri ammaa bilisummaa Oromoodhaa qabsoo Oromoodhaan shaffifne sosoo uummata Oromoodhaa hin dammaysine bilisummaan hin geenye maaliif odoo Oromoon hin bilisoomin addi bilisummaa Oromoo bilisoomsuu hin danda'u warri waan kan qabu. Addi bilisummaa Oromoo bilisoomse. Oromoo tokkummaa isaa, Oromoo Oromummaa isaa, Oromoo kutaa isaa baafii akka baafii ture. Waliin beeknu jara keenya dhugaa dubbatu kan bilisummaa Oromoo ture. Ganda keenyatti waliin beeknu gandaa fi gandinu waliin beeku. Akka Oromootti waliin beeku nama. Achirraa ka'eetu Oromummaa mirkaneessa bilisummaa Oromoo gidduutti. Harogaan jaalla wareegaman sana. Jaalla silaa dhugaadha. Jaalli silaa lubbuun jiraatanii arraan tana bakka takka gahee gannee yaadnu keessaa tokko. Garuu guyyaa isaaniitti guyyaa sani. Isaan akkasii wareegaman malee qabsoon as hin geessu silaa. Silaa isaan akka warra ammoo mucucaatee kanatti warra bakka lama ta'u ta'e as hin geessu qabsoon. Dhiiga isaaniitti lafee isaanii saniin Oromoon tokko ta'e beeka. Rabbiif galanne haa ta'u. Kanaaf jaallan keenya rabbi daaraa Oromoo wareegame har'a jirus warra sadi irratti hirkatee san jala deemee qabsoo kana bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu. Har'a alhamdulillah leelaan jaallan illee waan tokko qabte beeka. Oolli jabdu takka irra dabruun dandeenyaa jira. Namni yoo seenaa isaa namni booda yaa rabbi durarra booda bitoochi waan jaaltu jira. Laala jaalgalaa isaa bitootiin na gaddisiisa. Annamni hedduu na gaddisiisu akka jaalaatti jaalgalaa isaa bilbooti. Jaala kiyya ture hooggana kiyya ture. Alaabaa ta'uu baatiin awwaalame eeggatti. Kanaaf qabsaa'ee moo inni kanaaf yeroo dheeraa ture. Xiqqoollee isaa fuulara miilarra leen keenya jara keenya agartan namni diinatti qabsoo kaayoo isaa galee diinatti galee akkas taabeeka. Kasaraa akkasii isa mudataa beeka. Amma san jala deemuun san faarsuun jaala akkasii jedhanii seenaa isaa dabarte kaasanii haasa'uun ta'ammaan tanaa tan jaalan qabsoo keessa jiran hooggantoota qabsoo keessa jiran gansiisu taatiin beeka. Hagane lafa faarsuun gantuu faarsuun hagane hajiru gansiisu taa beeka. Tanaa subadha. Irraachiin qaqqabu nama jala deemuun
Kaayoo irbuu jala yoo deemnee irra gaari. Namni daddaa'e nama irbuu isaatiin kaayoo isaa jala deema. Kaan hundi namni hoogganaa fi jaalasaa ganda gosa xiyya maalii jedhee akkasitti amanu hundinuu haatimaa jala deema. Dubbee isaatiin qaba. Kanaaf isinitti hin dheeressu gara biraatiin jara keenya dhagaa. Akka Oromootti tokko taanee jira. Sammuun keenya ammoo ammallee bakka takkatti hin deebinee beeka. Ilaalchi keenya bakka takkatti hin deebine, yaadni keenya bakka takkatti hin deebinee beeka. Warreen gartee karaa nagaatiin bilisoomne jiruu fi warri qawwee malee bilisoomne jiru. Qawwee malee akka Oromoon hin bilisoomne. Ifitti himaa jara keenya. Walitti hima. Tasuma yaadina. Awwe wale bilisummaan dhufa. Obbudiyoo kaleessa diina Oromootii wajjin obbudiyoo kaleessa Tigree wajjin Oromoo fixeetu harki baafameef deeggadda. Tokkoo miti. Amata lama dura amata sadii dura harki baafameef miti. Qabsaa'ota qabsoo kanarra wareegaman dagatamee qabsoo obbudiyoo gooteetu Oromoo bilisoomse jedhanii nutti himan. Pagom, sanda ada. Asih dunia hidup di leju. Arale nukhesa ni tale istoni san. Baka diruti, gantu ya dima. Namin dina tak dindus wan namin dina kaya tu namin dina wajib apa tu dina ya rakai. Gara-gara macam kamu dina. Karena tu sebalik dah ini. Sedikit dari saya kalau toma, payah nada. Jallatucho hedduu galatoomii bara sana maal keessa akka turan Oromoo maqaan Oromoo hojjechiisuu qabsoo isaanii irratti guddaa akka ture nu yaadachiise. Mee namni manni kun waan qabbanaa'e natti fakkaata sagantaa gumaataallee boodaduma qabna. Namoonni baay'een illee gumaataa jirtu galatooma. In qabbanoo fudhate xiqqoo waan qabbanaa'e fakkaata maaltu bade mee wal ilaalaa nama tokko barbaada as keessa. Waan hedduu nama gaddisiisu keessa har'aan tane cibirraan soddombooroodhaa diina funuunsaa jira. Giddu galli akkasi. Shaggar walakkaa keessa akkasi gama dhihaatiin akkasi bahan akkasii jechuudha. Har'a silaamanni kun guutamuutu irra ture jara keenya. Hamiduma waraana keenyaatiif silaarra haalli akkanan turre akkuma cabanitti hokkolanii qabsoon kun gaafa dura mul'isii fi jaarraa abbaa gadaatiin eegalamtus namuma waa xiqqoon eegalamtee jedhanii jabaadha. Qabsoon roga hundaa ifee haa hanga'u. Rooba hagayyaa tahi waboo kan bakkayyuu ga'u. Akkuma sabbata gaalootti dhiigaan faayiseenaa itti hoyyobbeessi. Gugguysi facaasi irra si haa aansu. Irree kee kaleencaa rabbisii haa godhu waboo. Haqaa fi falmattaanii mootaa jabaadhu. Akeekaaf galiin kee guddaadha ulfaata. Itti hoyyobbeessi irra si haa aansu. Dhihootti injifannoo badhaafamtee galtaa jabaadhu ni moota. Dhihootti injifannoo badhaafamtee galtaa jabaadhu ni moota. Caphee baqee doolawullee mogolamullee irratti awwaala kan koo dhabullee reefka koo allaattiin nyaattullee humaan gaabbu itti. Deekkee tootirraa ka'eetiin falmachuudhaaf bahee alaabaan too haa mul'attu hanbilbilee cilaawee guuza qabsoo oolee gumaachee haa kufu kumaatama Oromoon kan na boodaan dhufu
of Ole Gumache Kufu. Kumatam Oromo Kanabodan Kufu. Ba'a Colonel Fatula Oromo Rakasu. Akekini kapsoy nufis kana weekend ni chips. Hamma gabon fattu awala dabbinu. Idan no hikanne manatin debi. Ibodan dechanu hamma murakkan irra warigamne hamma bilisonu. Gufu bilisumma gabu kifne darbina. E was kapso hakatis ibidana toy. Abudon kamnufi gobana fi galtu irree qabsootii fi aggammii waboodhaa jalaa baateen jirtu. Fedhinnaa mataa keenyaarra biyyaaf mataa gararraa Oromiyaa fi Oromoo bilisumsuu fi qabsootti jirra. Yoomuu dogoggorree hin maynu karaarraa Kayo dhaaba keenya hooggansa ABO jalatti hiriirreetti jirra. Yoomuu dogoggorree hin maynu daandiirra. Kayo dhaaba keenya hooggansa ABO jalatti hiriirreetti jirra. Dhiiga diinota meeqaatu irra dhangalaafame. Hayyuu meeqaa fi meeqaatii turra wareegame. Ifin dadhabsiisina humna teessanii oli abadan hin diigamu. ABO'n dhiiga lafee gootaatiin ijaarame. Dhiiga kan qonna dhiiga lafee tootiin na lafa. Foon isaanii naaragaa hawwiin gooqaata sokkee irraa hafuun naafafa. Geeraree baanni baay'een doosti qolleetti saarfadhu. Abaabotu nagoota abboo kiyyaa durgata. Bikka isaanii naan qaddu. Faraqaatoo falmataa. Yaani madda mootummaa abaaburraan as burqa. Abaaboowwan kan koo abboolee gootota habalee hamooqa. Guyyaa kan koonee hamoo xiroysuu isaan maqaa. Na lubbuuf miilaan deemu waatti lakkisu kuukaa. Onnee isaaniitiin daalee caayaa isaaniitiin oole. Faraqaatoon fafeessu eeboof watta abboole. Qaqaa keessa hagoogee luynoomatti daboolee. Yaani madda gootummaa abaaburraan as burqa. Abaaboowwan kan koo abboolee gootota habalee hamooqa. Guyyaa kan koonee hamoo tureessuu isaan maqaa. Na lubbuuf miilaan deemu waatti lakkisu kuukaa. Fana isaaniirraan goree foon isaaniirraa hin bayree. Karaan qabsoo dheeratus hamma muutuu fakkaatu. Miilli kan koon boqatu. Amma galii rajjatu yee haddargumaa kaleessa harayaatu sossoosa dhiiga dhibameen baasa lubbuudhaan lubbuun kaasa xannacha gabrummaadha gogolee darbu malee xaana haa uffadhu malee hiikkadheen taa'u gole reefu shoobdoo eegallee buufanna qofa gaalee qabsoo haqaarra jirra. Olfudanne geirarra yaadiga murti guuto kan guyyaa lola raayyaa harma muraan ole coraa shamarran ayya calanqootti lubbuu badde lafee awwaala dhabde dhiiga watarii dhangalee kan lola gujeetti yaa'e laalaa kaleessa irratti hayaana idee. Naguba benzina tahe, diga owa sosose, diga kiyas dampise. Abauna jiratu, wabona jiratu, abauna jiratu.
kadilega baay'ee galatoomi galanni bilisummaa ta'u yeroo dhumaa humna keenyadha galli gadi haamlee keenyadha waan jedhan illee nama wallaachisa galatoomi jennee bira dabara salphaamatti kanatti aansee aasaa gabaabduu waraana duraanii keessaa ajajaa olaanaa warra turan keessaa tokko Jaalle Huseeniin waltajjiitti waama. Akkam nagaa jirtu baga nagaa nooftan baga rabbi nagaa waliin fide gaariidha. Hayyuun yoo namaan dura dubbatu maan hambisu namni ammoo nyaata hedduu nyaachuu danda'u kaa iyyaa gaafa turtiree waraanaa jiru foon an hambisu jechuu nama jalaa fita. Kanaafi wanni silaa jaallan armaan dura dubbatan hafni awwaan dabrirraa kaasuun hin barbaadu jechuudha. Haga tokko maal keessa jirra maalti deemaa jirraa kaasuu barbaadaa jechuudha jaallan. Egaa jaallan seenaa mata yoo kaasan keessaa bahuu hin dandeenyu. Fagoo miti kanneen amma sa'aatii ammaa kan kalee ganama har'a ta'aa jiranus lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Yoo dhuma uummata Oromoo taates kalee guyyaa kalee kanaa jechuudha naannumaa fi beekuu jechuudha agartee godina Gujii lixaa kanatti lola ta'e waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa aanaa Birbisa Kojobaa seenee lole yeroo diinni agarteetini isaan keessaa darbanii waan bubbutatanii waan fudhatanii bahan nama torba ummata Oromoo nagaa mana hidhaarra baaftee fixee jechuudha. Waa'ee yaadannoo goototaa keessaa bahuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hedduu agartee calii calanqoo kaafna harma muraa aanoni kaafna seenaa dhofame jira amma naannoo keenya. Hiika cibraa tuulaa sun roobeetu hiika agartee isaa cibraa tuulaa surro har'a waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba lixa Oromiyaatti moggaase kuni dargii keessa guyyaa tokkotti qawwee isinii baafna. Beekaa Oromoo, goota Oromoo, ilma Oromoo jabaa fi beekan mara fidadhaa jedhanii nama 374 bakka takkatti mana galchanii adiraashaa yeroo san jaaran san nageelli irraa birgeedii takka itti ajajanii rasaasaan fixanii mana sanitti gubaniitiin namni tokko akka waaqaa lubbuun keessaa hafe jechuudha. Namni 370 bakka tokko dhumate jechuudha. Kana yaadannaa jechuudha. Yoo akka yaadoo taate gartee kun hundinuu yaachisaa jechuudha. Kanaafi bara giddaa yoo bara duraa dhiiroo dukkana aantu nutti gad deemaa jedhe Habashaan lafa qabachuuf qophiidhaa jedhee afaan kiyyarraa bahe. Har'a immoo wanti sun mirkanaawaa jirti jechuudha. Nuti dhiiroo namni as jiru kun nama hedduudha nama guddaadha beekaa. Garuu jiruun biyya alaa kan nu hayyamtu jireenya biyya alaa kan nu hide gabruma jala aantu takka jala jirra jechuudha. Lama jala jirra tokko biyya gabrumnee jirra lama immoo as jiru gabrumnee jirra jechuudha. Asoo silaa qabsoota walirratti eeguu dhabne asoo silaa akka ilma Oromootiin nu hundinuu fi qabne qabsoota na finiinsuu dandeenya humna ta'uu dandeenya jechuudha. Humna ta'uu dandeenya jechuudha. Maan jennaan ofirratti namarratti waa eeguu miti. Akka naannoo kanaatti akka gonyaa bilisummaa Oromootitti itti gaafatamaa jaarmaa uummataa naannoo kanaa keessa jira. Garuu jiruu mataa kiyyaa waliin waan sana agartee raawwachuu hin dandeenye jechuudha. Isarraan ani callarratti raawwachuu miti. Ani callarratti ilaaluu miti. Sabboontota Oromoo kanneen Oromummaa isaanii hadoodan. Kanneen agartee biyya kanaaf hadoodan. Kanneen biyya kanaaf agartee biyyi teenya bilisoomuu qabdi jedhan. Kanneen agarteetini gabrummaa keessa jira jedhan tokko tokko ammasinee jaarree finne
qabsootana gargaaruu dandeenya adda bilisummaa Oromoo fiixa baasuu dandeenya waraana bilisummaa Oromoo nyaachisuu dandeenya jechuudha. Addunyaa kanarratti namni qawwee malee bilisoome hin jiru. Namni ammallee eega bilisoome qawwee malee biyya eegate hin jiru dhiiroo. Maqaan har'aa gartee Oromoo jedhu kun waa xiqqoo dandamannee fi waa waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafeefi jechuudha. Hayyoota teennaa fi hoogganoota teenna, murattoota teenna, kutattoota teenna har'a laalaa hidhaa keessa waa isaan ta'aa jiran. Amata dheeraa duraan bosona jiran maaliif hin hidhamin? Waan qawwee harka qabanuuf hidhamii jechuudha. Karaa nagaatiin galanii jennaan hiree kenne hiree biraan qabu dhaabni kun. Hiree biraan qabu jechuudha. Asoo silaa gaafa sa'aatti bilisummaa Oromoo asmaratti hafee jiraatu ati har'a silaa maan keessa jirame. Lubbuun jiru hin jiran jettanii yaaddani? No, hin jiran. Silaa harka hidhanii duuba hidhaniitiin abitti kennanii jechuudha. Silaa abitti kennaa jechuudha michi. Yookaan ammoo iyyuu lola baraana Tigraay isatti agartee miseensota keenya kachiidha hundinuyyuu silaa achi gannaqaa jechuudha. Kanaafi waan dabre agarree jira. Dukkana agartee seenaa dabre agarree jira. Gootonni keenya haa jiraatan, haa bilisooman. Nu bilisoomsanii jiran jechuudha. Akka nama tokkotti bilisoomee jira amma. Nu bilisoome. Dhiiga ilmaan Oromoo baddaaf gammoojjii keessa faca'an. Ka mataa isaanii har'a agartee shimbirree bishaan keessaa dhugaa jiru. Ka bonaa fi aduu agartee ammoo lafeen isaanii qubataa jiranu na bilisoomsee as baasee bara. Xayyaara isaanii lafa isaanii yaabbadhee biyya Ameerikaa dhufee jechuudha. Garuu ammoo asitti dhufee maqaa isaanii waakkachuun yaa Rabbi kiyya amansiiftee nan kafarsiisi yaa Rabbi kiyya. Aaba'oo beeyta namni kun hundi fitan beeku malee hundinuu aaba'oo bara. Hundi isaatuyyuu adda baa bilisummaa ta Oromooti dhume hiiki aaba'oo akkasuma jechuudha waan biraan qabu. Namni adda hin qabne jira isin keessa bedhiiroo isin keessa jira. Namni adda kana birraa hin qabne jira. Maqaan kun nama hundatti jira jechuudha. Maqaan kun maqaa kaayoo malee namuu wanni waan saba kanaati jechuudha agartanii. Kanaafi of jaarru malee wal jaarru malee obsa qabaannu malee keessaan baanu. Of jaaruuf dura of qabaachuudha. Of qabuudha. Akka nama tokkootitti amma ebel jedhee himu. Warra biibii deeggaru tokko dhiyootana bira dhaqe. Bara kana. Rabbi kadhattuu na godhe silaa yoo akka lubbuun jiruuma kadhadha jedheetuma of kennee jira jechuudha. Rabbi kadhattuu na godhe maaliif ennaa haga Oromoon bilisoomee kadhattuu Rabbi na godhe. Asoo Oromoon bilisoomtellee shakkiif qabaa jechuudha. Bata gaafasillee wama deebee kadhadhinna waan akkasii sammuuti yenna seenta dhugaa Rabbiiti. Rabbi naa kadhadha Oromoontu bilisoomtee akka waan kanarraa Rabbi ganna buusu. Nama tokko biibii deeggara keessaafuu gantoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa bayan bira dhaqe. Dubbisi. Awwa akka Oromootitti waraana bilisummaa Oromoo malee waan biraa hin qabnu Oromooni. Akka Oromootitti. Atis lakkoofsa Oromoo san keessa jira gabroomnaallee walumaan jira bilisoomnaallee walumaan jira. Kenni jedhee gumatu waraana bilisummaa Oromoo. Dhugaa waaqarraa fuudha. Of qabee seenaan saba Oromoo isaa galatoonfatuuti. Seenaan saba Oromoo isaa galatoonfatu. Akka bareedaaf qabee jira jechuudha. If qabee jira. Akka Oromoon bilisoomti xarmati biraa naannoo gargaaraa kan jedhu waa danaa seenee jechuudha. Kan hojiitti hiikuu danda'u qabna yaa ilmaan Oromoo, yaa jaallanteen, yaa bada qabsootan. Aaba'oo hafee fi miti lafee fi jaallanna. Dhadhaa waan jedhan hafee fi dhugan dhiiroo lafee fi dhugan. Seenaa dabrerraa yoo laaltan dhiirootii yaa beekaa laala qawwee hedduutti keessaa soomere fa'arraa ol seena. Qawween 24 74 haga 78 yookaan ol seente 77 ol seente. Harka kiyya kanaan gaafasan 20 rasaasa awwaaleetiin bakki itti bu'ee dhabee jechuudha. 77 keessa rasaasa 20 harki kiyya kanaan awwaale. Asoo rasaasuun harka taatee Oromoo waa bahaa beeka. Qawwee summee eessa buute? Maaliif dhabamte? Maaliif badde? Seenaan isiime
waan kaayoo qabneef jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo 73 dhalatee haqa ammaa wanni jiruuf maali? Waan akeekaaf kaayoo qofaa jalatti amaneef jechuudha. Akeeka isaatitti akeeka dhugaa, kaayoo isaatitti kaayoo dhugaa. Asoo Oromoo naannoo gandaa amantiin addaan hin qoodin waan ta'eef kaayootu jiraataa turte jechuudha. Bara baraa hidhuu fi xuuxachuu haa dhiifnuti, haa murannu, haa kutannu. Dhiiroo as qofaa miti. Ammallee deemnee ijoollee tana halaallu bira haa deemnu. Karaan banaadha dhiiroo. Hamilee isaaniifis, hamilee uummata kanaafis. Ashaa goobaan hangarre qaxirnaarummaa dhaalchisan. Barrattee jinaarummaa fudhattee deebitee jechuudha. Kaleellee waraana turte mucayyootu. Goota illee dhuma isiniin jedha. Gaafasiin qoloo akkana qabattee deemtu beeka mucayyoo tanaa. Kanaafi of qaba bira deema humna kana. Dhaqaa laala. Dhandhee haa laallu. Haa ta'uuti. Gadhee nama maratti taphataa jechuudha. Waan humna dhabneef, waan waraana dhabneef, waan qabeenya dhabneef, waan qabeenya keenya walitti qabuu dadhabneef gabaroomne dhiiroo. Qabeenya keenya walitti qabuu danda'uu qabna. Waraana keenya guddisuu qabna. Waraana keenya dagaagsuu qabna. Bira dhaabbachuu qabna. Adda bilisummaa Oromoo adda keenya goonee fiixa baahuu qabna. Injifannoo uummata Oromoo. Joseen baay'ee galatoomi. Sagantaa keenya amma gara xumuraatti fidaa jirratti qoomannoo hafee obsaan nu turtaniittu ishee haftes obsaan nu eegaa. Kanan taanee sagantaa gumaataati. Sagantaan gumaataa kun lafuma jalaan deemaa ture. Amma ammaatti gumaata qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachame Jaallee Yoonaas nu dubbisa.